Hai, nagaan waaqayyo waaqa jiraataa iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waan tokko isinitti himuu dhufe. Yoonet bichaa na gammachiisaa waan isaan beeku hojiin koo karoorri koo kanarra waan jiruuf kalee nama tokko argadhe lubbuu gargaarsa barbaaddu tokko argadhe dhugaa baqa yoona bichaa akka tasaan argadhe ture adiini maaltu ta'e seetanii kalee sanbataa qarannati keessaniitiin charchii dhaqaa turtan hundi keessanii charchii dhandhaame ture bakka kadhata keenyaa jechuudha. Bergit ani ijoollee maatii hin qabne maqaa isaanii mana barumsaa deemee walitti qabadhe nan beeka. Kuni waadaan oduudhaaf miti amman irra ga'utti jedheen sin jedhe qopheeffadhe liist baafadhee jira. Isarratti gaafan sirriitti jalqabeen sin agarsiisa jedheeni. Waan kana waggaa jaha dura yaadaa ture. ግን ያለን jira amma waaqayyoon na gargaaru jechuudha. So yoona bicha nama gargaaru qallaali keessa koo jiru. Yeroon daandii deemu, yeroon nama arge, yeroon maal jedhu waan baay'inatti dhaga'ama. Kaleessa charchii dhaqeen kadhachaatoo jiru waaqayyoon wanta baay'ee dinqii baay'ee hojjeta. Otoo taa'aa jiru mucayyoo tokko mucaa Wallaggaa biyyi ishii Wallagga garuu mana namaa as Walisoo keessa hojjetti. Walisoo keessa mana namaa hojjetti. Achiin kadhattee otoo sa'aatiin xumuri seexanni ka'ee baay'ee jedheen dhaala. Yeroo tokko mee hojiin waaqayyo baay'ee dinqii tokko dhugaa karaa ta'een seexanni karaa ta'een hojii isaa sirreeffachaa jira waaqayyos akkasuma karoorsa jechuudha. Mucayyoon kun amma sa'aatii 6 fi walakkaatti teesseet innuma tajaajilaa isin eebbisamaa kana jechaa jirutti baate. Hin baate. Baatee charchirraa achi sitte amma ta'e wayi deemte baateeti jechuudha. Abiddi waaqayyo argate achitti shiyyisiise. Seexanicha qabe waaqayyooni jechuudha. Idduma jirtutti daka sanaayitii nuti charchii keessa jira waan ta'eef akka waan namni wal eenyu jedheetti achi tajaajiltoonni ba'anii fidanii dhufanii karaa kallattii dhufanii dhugaa waaqayyoon isiniin jedha guyyaa sana kaleessuma jechuudha sa'a 9tti diinni balleessuu ka'e ture mucayyoo sana barakinaa bitattee ol kaawwattee jirti. Warra maatiidha mana namaa hojjetti isiniin jedhee garuu gaafa argan yookiin gaafa arganitti kennu jette barreessitee nagaatti isa jedhu maal isa barreessitee mana jara sanaa keessee jirti. Inna fidanii bakka bilisa baatee erga jettee booda yaa'u seexanichis akkasuma jedhee waan dubbateef anuma sirreeffannee turreeyyu kan jedhu waan dubbateef sana booda adda sammuu isheetti deebitee maal jettee eessaati jennaan Wallagga jette waan maatii ishii bira jirtu seenennaa diinni irraa akkas ta'u jechuudha. Inna eessa jirta jennaan warri koo Wallagga as mana namaan hojjedha jette. Maanni jennaan imboochi yeroo hundumaa nan bo'aa maalii baqa nan baradha jennaan sammuu koo qabee jette. Yaa'u sammuu ishii immoo irratti hojjetan. Gonkumaa akkamaa yaaduu hin dandeenye. Inna nan baradha jennaan nan dadhabinuma mana barumsaa ga'e ija koo dukkaneessa jette. Achi booddee amma isa jirta jennaan mana namaa gadiin ta'e dhugaa waaqaa irreedha nama hiriyoota koo jiran sanaa gadiin ta'ee jette. Inna sana booda baqa namni baqa xiqqoo haa gargaaramu mana namaatti akka baatu jedhee tajaajilaan dubbate gargaaruu jedhee warri gargaaruu barbaadan jira amma ta'e walitti buusanii fi ani birrii callaas akkasii qabadheen anni kana bara eebba mana waaqayyootiin ala baay'ee birrii baadheen deemuun keessi qabadheen achi gonni tokko taa'ee namoota keessa taa'ee karaa kamiin argadha namni buusaa jira akkamittan argadha mucaa kana jechaan ture jechuun baqa karaa kamiin birrii qofa toon ta'an mulumaan mulutti amma kaayyoo ishiitti baatutti wajjiniin taa'atoon jedhee dhaabadhee haasa'u dhugaa waaqayyo achi as ba'i namni akkasitti gargaaruuf fedha baatu jennaan
qallaan gammanne dhugaa waaqayyo amanaa waaqayyo fuulduratti fudhadhe okay nan gargaara amma bakka of dandeessee nan jiraadha jettee hojii ishii jalqabdee hojiin amma jalqabamuufi karaa kamiin akkan gargaaru otoon immoo jedhu namni biraas lamaaniin hin gargaarra jedhani qallaan gammanne bakka mucaan nama guddoodha bara jechuun yoo baratte amma nama kutaa 10 ta'uu qabdu isheen garuu mana nama hojjetti isaanuu otoo kalee waaqayyoon gargaaru baate saasa galbuudha induuti turte jechuudha.